Itoophiyaatti dubartoonni 10 ana jaaladhu jechuun dhiira tokko irratti wal dorgomaa turan haala Itoophiyaatti hin baramneen. Dubartoonni 10 lammii Itoophiyaa fi Ameerikaa kan ganna 38 Meesaayii jedhamu kan ofii godhachuuf carraaqaa turan. Eenyu mo'ate? Gurbaa harka galfatee fi dhimmi kun akkamiin ilaalame kan jedhu irratti waan qindeessine qabna. Haga dhumaatti nu hordofaa isiniin jecha lammii Global Miidiyaaf haaraa kan taatan mallattoo subscribe jettu tuquun nu faana bu'aa isiniin jenna. Akka aadaatti dhiirri dubartii tokko argata. Achi hariiroon isaanii jabaachaa gaafa deemu dhiirri sun jaalalaan kufuu dubartii jaalate sanatti hima. Jaalalti kan jabaate dubartii sanatti yoo ta'e ammoo nama jaalatte sanatti miira ishee himti. Adeemsi baratamaan kun biyyoota warra lixaa keessatti sagantaa televezyiiniitti dhiira tokko fidanii dubartoota hiriirsuun akka filatu godhan yookiin dubartii tokko fidanii dhiirota hiriirsanii akka filatan godhaniin bakka bu'aa jira. Sagantaaleen riyaalitii shoo kan akka Love is Blind fi Bachelor biyyoota kaan keessatti gurra guddaa horataniiru. Itoophiyaatti sagantaan akkasii bartee ture kan cabsudha. Qabiyyee miidiyaa hawaasaa kan boccu content creator Beetel Geetahuun sagantaa laaxxee jedhamu kana irratti dubartoota kaan mootee hojjetaa inshuraansii kan ta'e Meesaayii Haayilamaariyaamiin harka galfatteetti. Sagantaan laaxxee kun sagantaa televezyiinii akka riyaalitii shoo namoota jaalaleewwan akka ta'an gargaarudha. Biyya aadaan itti jabaatuu fi dhimmi jaalalaaf jaalallee barbaaduu badaa ifatti hin gaggeeffamne keessatti sagantaan kun falmisiisaa ta'eera. Sagantaan laaxxee kun isa US'tti The Bachelor jedhamuu fi beekamtii qabu waliin wal fakkaata. Hiika isaatiinis akkasuma wal fakkaata. Qeerroo fi qarree akka jechuuti. Sagantaan laaxxee boqonnaa jalqabaa kan kutaa hedduun dhiyaate kanaan dubartoonni 10 lammii Itoophiyaa fi Ameerikaa kan ganna 38 Meesaayii jedhamuu fi Daalaasirraa dhufee kan ofii godhachuuf yoo carraaqan agarsiiseera. Sagantaa walitti fufaa ta'e kanarratti dubartoonni wal morkatan kun bunyaan dorgomaniiru. Dorgommii kubbaa kaalchoo taasisaniiru. Sagantaa beeksisa televezyiinii hojjechuunis dorgomaniiru. Laaxxeen yuutuubii gubbaatti tamsaafama. Morkii kana kan injifate dubartiin ganna 25 Beetel Poodkaastii Focus on Afrikaa irratti yaada kenniteen dhugaan itti hin fakkaanne jette. Sagantaan sun xumuramee torbanoota boodayyuu akka kabaja guddaa gonfatte itti dhaga'amu himte. Ammoo saganticha hunda biratti miira gaarii hin uumne. Yaadni sagantaa dhiiraaf dubara walitti fidu deetingii shoo guutummaatti yaada warra lixaati. Jedha viiloogaraa kan ta'e Semmeree Kaasaay. Dhiiraaf dubartiin kan wal barbaadan dhoksaadhaan dhokattee kunuunfamee wayita bilchaatu maatii fi firatti himama. Semmereen ogeessa seeraa fi miidiyaa kan ganna 41 wantoota aad-malee ta'an qeequun miidiyaa hawaasaa irratti beekamudha. Sagantaan kun dubartoota xiqqeessa akka mi'aatti lakkaa'amanii akka fudhataman godha jedha. Daawwattoonni hedduun yaada wal fakkaatu kennu. Namni tokko yaada yuutuubii gubbaa sagantaa sana jalatti kenneen shamarran nana isin mi'a namni maallaqa qabu tokko fudhatu miti jechuun kenneera. Namni biraan ammoo piroodakshinii kanarratti ogummaa kireetivitii guddaatu mul'ate garuu immoo faallaa aadaati maal fayyadaree jechuun gaafata. Dorgommicha kan injifatte Beetel dubartiin akkasitti baatee dubartoota kaan waliin dhiira tokkoof dorgomuun aadaa Itoophiyaatiin faallaadha yaada jedhutti walii galti. Sagantichi garuu isaatiinis oli jetti. Kaayoon sagantichaa dubartoota adda addaa dhiyeessuudha jetti. Kutaalee sagantichaa kaan argiteetta yoo ta'e dubartoonni achirratti dhiyaatan seenaa mataa isaanii bu'aa bayii adda addaa fi yaada miidiyaalee Itoophiyaa irratti amma dura dhiyaatanii hin beekne qabu jetti. Dhugumattis laaxxee gama kanaan milkaa'eera. Dubartoonni hojii manaajimentii hoteelaa keessummeessitoota daandii xiyyaaraa hojjettoota herregaa fa'aa hirmaachise kun seenaa isaanii akka walittis daawwattootattis himan hiree uumeera. Kutaa sagantichaa tokko keessatti taatuun Viiviyaan jedhamtu Eertiraa irraa akka itti gara Itoophiyaatti baqachuuf dirqamte ni dubbatti. Kophaa gara Itoophiyaatti kan baqatte taatuun kun waggoota 5f harmee ishee argitee akka hin beekne dubbatteetti. Ishii yaadeera jechuun imimmaaniin boosse. Kutaaleen akkasii saganticha seenaawwan hin dhaga'amne baaseera yaada jedhu jabeessu. Kutaa biraa keessatti ammoo moodeela kan taate Raahel baroota addaan kuttee obbolaa ishee guddisuuf hojii adda addaa hojjechuu ishee himteetti. Qopheessituun sagantaa kanaa Meettaasibaa Yoosef dhugaa dubartoota kaaniif jaalala barbaacha fedha qaban agarsiisuun laaxxeen qabiyyee yeroo isaa eeggatedha jechuun BBCtti himte. Meettaasibaan hundeessitoota Diinki TV kan sagantaa laaxxee jedhu qopheessuu keessaa tokko sagantichi waan baratame raaseera ammoo faallaa aadaa Itoophiyaati jetti. Tokkoffaa akka malee kan koroniyaa irratti xiyyeeffate miti jetti. Dhimmicha sadarkaa wal barsiisuu irratti dhaabbata malee dhibee hin deemus jechuunis ibsiti. Dabaluunis kaayoon sagantichaa inni biraan yaada aadaa jedhu irratti namni yaada akka wal jijjiiru gochuudha jetti. Aadaan maali? Hundi keenya waanuma tokkodha jechuunis gaafatte jetti. Namoonni gariin sagantaan akka kanaa Itoophiyaatti eegaluu isaatti gammaduu dubbatu.
Namni yaada kenne tokko balaa inni qabu fudhachuu keessa jaalladheera. Akka hawaasaatti hammam akka of qusatoo taanu akkuma jirutti ta'e sagantaawwan Itoophiyaaf akka ta'anitti hojjetamanii arguun barbaada ture. Kunis kan jalqabaati. Daawwataa biraan ani baacheloor Itoophiyaatti ni daawwanna jedhee hin yaadne. Akka lubbuu qabaatu gochuun fiduu keessaniin hojii dansaa hojjettan jedha. Dinki TV boqonnaa lammataa sagantaa kana qopheessaa jira. Boqonnaa isa itti aanu irratti dubartii tokkotu dhiirota dorgomsiisee filata jetti Meettasibiyaan. Dhiironni hirmaatan 10 akka ta'anis himte. Yaada hedduu daawwattoota irraa argachuu kan dubbattu Meettasibiyaan gaheen kennamu jijjiiramee arguu barbaadu jetti. Beeteel dorgommicha injifattee qalbii Meesayaa mo'attus hariiroo jaalalaan garuu itti fufuu hin dandeenye. Sababni ammoo fageenyatu gidduu jira. Inni ilma isaa waliin Ameerikaa jiraata. Baay'ee ulfaataadha jette. Beeteel garuu dubartoota ishee waliin dorgoman waliin hariiroo jabaa uumteetti. Laaxeen hariiroo jaalalaa Itoophiyaa agarsiisuu isaatti gammaduus dubbatteetti. Dubartoonni miidiyaa Itoophiyaa irratti akka ta'utti akka of dhiyeessan hiree uumas jetti. Karaa haaraa dubartoota itti dhiyeessanidha akka itti of himanis karaa haaraa waa itti ilaalanidha jette. Kanarraaf qindeeffanne asumarratti goolabaa turtii biraan haga wal agaruutti nagaa Waaqayyoon turaa isiniin jenna.